Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa rakkabuu keessummeessuun kan isin waliin turuu aan murataa sabaati. Sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo har'aa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne wal duraa duuba isaanii isin beeksifna jalqaba oduutu isiniif dubbifama. Oduttaan sodaan haala yeroo irratti ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo isiniif dhiyeessina. Xumurratti ammoo dhumaatii magaalaa Agamsaatti dhaqqabe ilaalchisuudhaan qophii addaa bal'inaan qindeeffannetu gama keessaniin ga'ama. Jalqabarraa hanga xumuraatti isin wajjiniin tura isiniin jechaa gama oduutti isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Amuuruu magaalaa Agamsaatti lammiileen Oromoo ajjeesaman 80 ga'uun ibsame. Agayya 30 bara 2022 weerara finxaaleeyyiin Amaaraa Faannoo jedhaman godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ana Amuuruu magaalaa Agamsaatti uummata Oromoo nagaa irratti gaggeessaniin namoonni ajjeesaman 80 ga'uu maddeen oduu garaagaraa ifoomsaa jiran. Haga uummanni qe'eessaatti deebi'ee tasgabbaa'uun gaaga'ama ta'e sirnaan adda baasatutti malee lakkoofsi namoota ajjeesamanii kanaa ol ta'uu akka danda'u namoonni sagalee bilisummaa Oromoo dubbises addeessaniiru. Haga ammaatti reeffi namoota 65f madoon 40 argamuu maddeen oduu adda addaa kaleessa kagabaasan oggaa ta'u akkaataa itti namoonni ajjeesamanis baay'ee gaddisiisaaf gochaa bineensummaati jechuun kanneen reeffa ijaan argan dubbataniiru. Namoonni madaa'anii jiranis wal'aansa fayyaa tokko illee akka hin argatin jiran ifoomsu. Manneen gubatanii fi saamaman hedduu ta'uu kagabaasan maddeen keenyaaf namoonni dubbisne baankileen saamamanii ibiddaan gubamaniiru. Dunkaanonni, hoteelonni, qabeenyi dhuunfaa uummataa horiin baay'een offatamuu fi waan uummanni barootaaf horate guutuutti humna finxaaleeyyii Amaaraa gartuu goolessituu Faannoon saamamuu addeessaniiru. Lammiileen 15,000 olitti lakkaawamanis qe'ee gadhiisanii akka baqatan ibsameera. Wayita humni finxaaleeyyii Amaaraa gartuun goolessituu Faannoo miidhaa ulfaataa kana nu irraan ga'u mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e kan federaalaa qaamni kamuu dirmannaa nuuf godhe tokkollee hin jiru jechuun uummanni aariin ibsataa jira. Dhumaatii Agamsaaf mootummaan uummataaf dirmatuu dhabuu fi gaaga'ama ga'e kana dubbachuu irraa baqachuun isaa humna Faannoo kana waliin harka wal keessaa qabaachuuf karoora jiru irratti quba wal qabaachuu isaanii argisiisa jechuun sabboontonni Oromoo yakka mootummichi uummata nagaa irratti hojjetaa jiru kana cimsanii balaaleffataa jiru. Abbaan taayitaa Biroodkaastingii Itoophiyaa dhaabbata miidiyaa FIB akeekkachiise. Televiziyoonni FIB dhumaatii humna finxaaleeyyii goolessaa Faannoon Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Amuuruu magaalaa Agamsaatti agayya 30 bara 2022 uummata nagaaf qulqulluu irratti raawwate uummata wabeeffachuun gabaasaa waan dhiyeesseef abbaa taayitaa Biroodkaastingii Itoophiyaan xalayaan akeekkachiisaa itti barraa'ee jira. Abbaan taayitaa Biroodkaastingii Itoophiyaa xalayaa fulbaana 1 2022 TV FIB'f barreesse kanaan miidiyaa kana dinni.
Akeekkachiisii abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa kun biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti dhugaan uummataa akka hin baane waan mootummaan fedheef barbaadu qofti akka dubbatamuuf dhiibbaa godhamu ta'uu argisiisa jedhameera. Dhumaatii lammiilee nagaa agamsaatti finxaaleeyyiin Amaaraa Faannoo jedhamu raawwate kanarratti mootummaan ofiif callisa filate, miidiyaaleenis dhugaa jiru gabaasuu dhiisanii akkuma isaa akka callisaniif itti duuluun karaa akka hin taane kan ibsan hordoftoonni miidiyaalee hawaasaa TVFIB hojii hojjeteef galateeffachuun deeggarsa qabanis mul'isaniiru. Doorsisi mootummaa bilxiginnaan karaa abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa TVFIBf kenname kun fudhatama kan hin qabnedha ka jedhan hordoftoonni haalicha jala bu'aa jiran kan danda'u hundi uummata dhumaa jiruuf sagalee ta'uu qaba, dirqamni qaama dhugaaf dhaabbateef haqaaf hojjetus kana ta'uu qaba jechuun yaamicha dabarsaniiru. Magaalaa Finfinneef bulchiinsa addaa naannoo Finfinnee keessaa ilmaan Oromoo hidhamaa jiraachuun ibsame. Magaalaa Finfinneef bulchiinsa addaa naannawaa Finfinneetti poolisoota sirna bilxiginnaan duullisa kattaa lammiilee Oromoo hojjetatanii jiraatan irratti tibbanaa qabee geggeeffamaa jiru haalaan hammaatuu kan gabaasan maddeen keenya namoota nagaa addatti dargaggoota irratti xiyyeeffatanii badii tokkoon maleetti qabanii hidhaatti guuraa jiraachuu addeessu. Fulbaana 2022 magaalaa Buraayyuu irraa qabamee eessa buuteen isaa kadhabamee jiru dargaggoo Eliyaas Laggasaa kanneen hidhaman keessaa tokko ta'us maddeen ifa godhu. Oduu wal fakkaatuun ilmaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Buraayyuu ona duwwaa 2 keessatti hidhamanii turan keessaa kanneen 200 ta'an dhiyeenya kana halkan baafamanii fuudhamuun haga ammaa bakki isaan geeffaman kan hin baramin jiru ta'uu maatiin hidhamtootaa eeraniiru. Gareen kubbaa miilaa Sudaan tapha Itoophiyaa keessatti geggeessuuf ture biyya biraatti akka jijjiiruuf gaafate. Gareen kubbaa miilaa Sudaan tapha Itoophiyaa keessatti geggeessuuf ture biyya biraatti akka jijjiiramuuf gaafate. Kilabni kubbaa miilaa Sudaan tapha chaampiyoonaa liigii Afrikaa gulaallii duraa garee Itoophiyaa Qiddus Giyoorgisii waliin istaadiyeemii Baahirdaaritti taphachuuf ture gara biyya biraatti akka jijjiiramuufiif konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa gaafachuu BBC'n gabaaseera. Kilabni kubbaa miilaa Sudaan Itoophiyaa deemee dorgommii kana taphachuu kan isa dichisiise sababa rakkoo nageenyaaf sodaa itti bulee irraa ta'uu wayita ibsamu konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaas gaaffii isaaniif deebii akka kennu abdanna jechuu isaanii BBC'n beeksiseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun sa'a kanaaf kanuma haga ammaatii qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo hafan waliin yeroo gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloheerzii 15,250 irratti isiniif darbaa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya asumaan teessoo sagalee bilisummaa Oromoo isin beeksifna kanneen sagalee bilisummaa Oromoo qilleensarraan yookaan karaa raadiyootiin dhaggeeffachan meetir baandii 19 akkasumas kiloheerzii 15,250 irratti gara keessan darbaa. Dhaamsa sagalee bilisummaa Oromoof erguu yoo barbaaddan iimeeliin keenya sbo.radio88@gmail.com WhatsAppiin keenya duwwaa 2543698192 Facebookiin keenya www.facebook.com/sbo1973 YouTubeidhaan ammoo sagalee bilisummaa Oromoo jedhaan barbaada nu argattu achumaanis subscribe nu godha. Egaan dhaggeeffattoota keenya amma gama ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa kennameetti isin dabarsina. Qeen abbaa malee abba lammii hin qabdu. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Ajjeechaa finxaaliyyii faannoo jedhamuun agamsatti ummata keenya irratti ta'eef
dursa gaafatama seeraa fi seenaa jalaa kan hin baane murna biltsiginnaa maqaa mootummaatiin ummata keenya ajjeesaa fi ajjeesisiisaa turee fi jirudha. Oromiyaan qe'ee farda keessatti sakaalanii harreen keessa garmaaman. Qe'ee abbaa falmatuuf hin qabne abbaan arge alaa dhufee keessa garmaamu ta'uun irra hin turre. Biyyi keenya Oromiyaan qe'ee murni aangoo polotikaa afaan qawween dhuunfatee mataa itti ta'e abbaa qe'ee da'oo isaa keessaa sochoosuu dhoowwe keessatti finxaaliyyiin faannoo godaannisa irraan godaannisa ummata keenyatti goote. Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Amuruu magaalaa Agamsaatti hagayya 30,2022 kibxata ganama weerara finxaaliyyiin humni goolessituu faannoo ummata Oromoo nagaa irratti bananiin namoonni 65 ol ta'an ajjeefamaniiru. Madoon namoonni 50 ol ta'an wal'aansa kan hin arganne dirree irra faca'anii mul'ataniiru. Namoonni 15,000 ol ta'an sababa weerara kanaan qe'ee fi qabeenya irraa buqqaani. Qabeenyi ummataa, hoteelonni, dukkaanonni, kuusaaleen daldalaa adda addaa, qabeenyi dhuunfaa mana keessatti argamuu fi kan kana fakkaatan guutuutti saamamuun konkolaataatti fe'amanii godaansifamaniiru. Manguddoonni umriin jaaran, dubartoonni ulfaa fi daa'imman hedduun miidhama guddoof saaxilamaniiru. Akka waliigalaatti balaan humna finxaaliyyii kanaan ummata keenya nagaa irra ga'e ulfaataa fi kan akkaan nama yaaddessuudha. Ammallee sodaan nageenyaa guddaa waan jiruuf kanneen achitti hafan waan jiru hunda baasanii dubbachuuf sodaa guddaa qabu. Ummanni keenya bobaa murna qawween teessoo of jalatti tiksu jalatti goolistoota bineensa irraa addummaa hin qabneen ajjeefame, gudeedame, qe'ee fi qabeenyaa isaa saamame. Osoo qabuu dhabee agabee qe'ee isaa irratti salphatee roorroo alagaaf saaxilameera. Dhumaatii suukaneessaa gaddi ulfaataan kun garuu birmannaa hin arganne. Keessumaa qaamni biyya bulchuu gurraa fi ija irraa qabate. Boo'ichii fi gaddi ummata kanaa isa hin dhukkubsine. Eenyuunu haa ta'u maqaa ummata Oromoo dhahachuun gaafa tolaa ummata keenya irraa nyaataa, gaafa ummata keenyatti hammaattee roorroon alagaa itti jabaatte ummata keenya irraa baqachuun ummata akka hoolaa qalmaatti dirretti dhumatee ciciisu ilaaluun lubbuu ummata nagaan qumaara taphachuun ni gaha. Saamichi, ajjeechaan, qumaarri siyaasaa lubbuu abbootii keenyaa fi haadholii keenyaa irratti taphatamu ga'uudha qaba. Ajjeechaan Agamsatti raawwatame ibidda kanaan dura sababa ajjeechaa godinoota Wallaggaa 3 keessatti raawwatamaa baheen qabsiifameedha jennee amanna. Qaama maqaa Oromootiin dirratti bahee kabajaa fi nagaa ummata keenyaa tiksaan ummata keenya keessaa alatti ittisuu fi alaa ammoo keessatti ittisuu malee diin inikkaa duguuggaa sanyii ummata keenya irratti geggeessu irraa qolachaa dadhabuun dhibdee fi dhibaa'ummaa akka ta'etti fudhanna. Qaamni maqaa Oromootiin qe'ee Oromoo keessa osoo sochootanii of ta'uu fi wal ta'uu dadhabuun nagaa ummata keenyaa eeguu hin dandeenye daandii ummata keenyaaf bal'isaa. Ummanni keenya furmaata rakkoo isaa mudate harkaa qaba waan ta'eef. Ajjeechaa suukaneessaa ummata keenya irratti ta'aa jiruuf sagalee waliif ta'uun sagalee dhabeeyyii taane rakkoo Oromoo addunyatti haa iyyinu. Qeen abbaa malee abba lammii hin qabdu waan ta'eef. Haala amma mul'ataa jiruun kan murna aangoo irra jiru hafnaan akka ummataattu Oromoon hangam waliif dirmataa jiraan gaaffiidha. Yoo Oromoon sagalee waliif hin taane eenyu akka sagalee isaaf ta'u ifaa miti. Alagaan osoo ittiin bu'inuu siyaasa isaa tolfachuuf diraamaa hojjetee boo'ee wal boossisee waan barbaadu argatuuf lafa qullaa iyyaa oola. Diinni sobee sossobee boohee boochifatee soba dhugaa fakkeeffatee
paarlaamaa imimmaaniin dhiqaa akka ture yaadannoo yeroo dhihooti. Oromoon garuu qe'ee isaa irratti itti duulamee jumlaan ajjeefamee taa'ee wal ilaala. Dhugaa of harkaa osoo qabuu usa kun hin baasu. Aadaan waliif dirmatuu fi sagalee waliif ta'uu keenya bakkatti deebi'uudha qaba. Sagalee waliif haa taanu. Oromoo baatuun Oromoo baatuun siyaasa doonaa fikini siyaasa galan galgalee durii eegwaa durii tokko siyaasa diinan gabarree siyaasa naman gabarree Oromoo siya gaarii koo durii eegwaa durii tokko eegwaa gadaadhaan bultoo siyaasa dachaa siyaasa bassaatti nyaatu Oromoo siya gaarii koo durii eegwaa durii tokko balbalaan si waamanii boroodhaan sitti matu amma moo jabanamma tokkicha si waamanii lammata siifatu warri waddeessa gamaat lagarra dhaabu gumbii warri quufadheen gaddaati warri sooroma dhiyoot namarra tuulu dubbii wallaaltooti dheen gaddaat bayyaan natteen barataa namarra tuulu dubbii dhugaa utuu beekanii barrin darbu se'anii weenni muka yaabbattu yoo baala garte malee gadheen naman saalfattu yoo ulee agarte malee kolol ya borat amma jeeke baatu roruutte garaa koot amma yeroon geessutti kararraaree gubatee tokkon jiruun dakkalli garaan aaree gubatee tokkon jiruun qabbanni Uffee kolee koo siyaasa gudee shabaate Uffee onnee koo siyaasa kubeena waadee Ishaa namaan booruudhaat kan gabaabaan hin ceene kan dheeraan gurdummatu Dhukkub namaan booreedhaat kan nami namaan beekne kan abbaan dhukkubsatu Horii dachaalatu Biyya seemmalee alagaan namaanaatu sabbii ofii malee adeemfataa bareeffata. Rookottaan ulee geeshatti dirra namaa balleessa jechi addaggee qofteet biyyaa nama fageessa aariin nama bobeessa. Shimalli baddaa dooraat baddaatu qaamaan taane yasuuqii finfinneedhaa balbala qoomaan taane dhibeen barattii kanaa bagana qofaa taane silaa waan kolfaa taane harree seetan inna'uu kanaaf daara hallatti gadhee garaan hin aaruut kanaaf nyaattee gabbatti yaa bishaan biraat jira murmur keenya yoo nu waraabbachuu dide Endel kanin nufrat kangaran nurafamu Yang kenya yujir Ola kenya yukut betan Ubungu made muko Takana marata ya Garan nama chusan Takana mamagaye Yalam di ebo di pat Rep garan kona jibba Yalam di ebo di pat Rep garan kona jibba
Dhaggeeffattoota keenya ammallee sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Dhumaatii magaalaa Agamsaa ilaalchisuudhaan gabaasni addaa bal'inaan qindeeffanne kunooti itti dhiyaadha. Godinni Horroo Guduruu Wallaggaa onni Amuruu addattammoo magaalaan Hagamsaa ganda qabeenya uumamaan badhaatu gandoota ollaa ishee sooraa turteedha. Oomisha midhaanii aannan dammaa fi dhadhaan kan beekamtuudha magaalli Hagamsaa. Magaalli qabeenyaan beekamtu kun har'a shiftoota finxaaleeyyii naannawa Amaaraatiin saamamtee ummanni magaalaa Hagamsaa kan dur ofirra darbee ummata biroo sooraa ture har'a harka duwwaatti hafee iyyinsa isaa namni dhaga'u dhabee mankaraaraa jira. Waggaa lamaan darban humni finxaaleeyyii naannawa Amaaraa kun godinuma kana ganda Haroo Jaaboo Doobbaa fi Rigatee jedhamurraa ummata keenya buqqisee itti galuun naannoo sanitti waraana isaa leenjisaa fi hidhachiisaa lafa kanarraa ummata Oromoo ari'ee qabatee waggaa tokko oliif irra jiraataa akka jiru beekamaadha. Finxaaleeyyiin Amaaraa Faannoo jedhaman tibbana lola ummata keenya irratti bananii lammiilee keenya jumlaan fixan naannoo kanarraa ka'anii akka dhufan jiraataan magaalaa Hagamsaa ganda duwwaa tokkoo kan ta'an obbo Nugusaa akkasitti nuuf himanii jiru. Ganda Haroo kan jedhamuu fi Sammoon Lammuu ganda Jaaboo Doobban kan jedhamu Rigatee fi Jaaboo Doobbanitti humna leenjifamee waggaa lama guutuu leenjifamee taa'etti jira. Humni waraana badee itti dabalame gizee masfiinfaa waraanni mootummaa gizee fixan Rigatee irratti humni achitti hafe humnuma federaalaa keessa kan badee dhaqee jijjiru keessa humni Haroo fi ganda Haroo irratti kan leenjifameef ganda Jaaboo Doobbaniif Rigatee irratti kan leenjifameeti jira humni finxaalessi Amaaraa. Jiraataa godinichaa kan ta'an obbo Darajjeenis finxaaleeyyiin kunneen naannoo qubatanii jiran kanarraa ka'uudhaan dheengadda rakkoo sana nurraan gahan erga jedhaniin booda uummanni keenya qaama shiftaa kanaan hedduu saamamaa akka jiru ibsu. Ani egaa jiraataa addanaati. Ani Horroo Guduruu Wallaggaa keessan jira. Bishaan Gonka jedhamu Buluuf isaan sun baa Wallaggaa keessa jiru. Naannoo Haroo fi Addisaalee jedhamu naannoo sana jiraatu warri Amaaraa sun. Baay'inaan egaa naannoo sana irratti iddoo lolli konfliktiin iddoo adda addaatti ta'e jaarteerraa iddoo biraarraa dhufanii Harooma sana qubatanii jiru. Baay'atanii jiru. Humna bal'aati jira. Achuma keessatti immoo leenjifatanii humna Faannoo kan jedhamani qabu. Karaa Rigatees immoo bakka Horroo Guduruu Wallaggaa keessa ta'e Jaaboon jedhamu jira. Naannoo jaarteerraa taratariima naannoo Amuruurraa qabatee iddoo jiran sanaa ol deebi'anii Amaarri akkumatti walitti kuufamee jira. Isaan waliin hiriiranii kurfaa'aniiti rakkoo uumaa jiru jechuudha. Uummata irratti uummata Oromoo wajjin baay'ee walitti bubu'aati jiru jechuudha. Amma fakkeenya warri hin gadda dhufan Horroo Guduruu Wallaggaatti dhufani malee isaan jiran baha Wallaggaa daangaa darbaniiti akka hin qotanne akka horii isaa hin tikfanne horiin baay'eetti saamame bakka isaaniin barana bakka amma Oromoon bakka manatti galee jira. Humna hin qabu, meeshaa bal'aa hin qabu. Durumaan akkaataa aadaa keenyaatiinis meeshaa waraanaa bal'aa hin qabaatu namni keenya. Isaan immoo kanumaaf ta'e jedhanii qophaa'anii akka hin qotanne akka inni irraa kaatu godhani. Baay'een buqqa'eeti jira amma naannoo Agamsaa Amuruurraas iddoo hundumaa. Dilbata darbe ganama humnoonni finxaaleeyyii kunneen magaalaa Hagamsaa seenuun uummata nagaa irratti dhukaasa banuun ilmaan Oromoo 55 ol yommuu ajjeesan hedduu ammoo madeessanii jiru. Manni magaalattii 16,000 ol ta'e qeef qabeenya isaarraa buqqa'ee yeroo ammaa akkaan hiraaraa jiraachuu namni nuti dubbifne akkas jechuun nuuf himani. Amma sana booddee ganama barii hirribaa yookaan karaa aanaa kiiramuu ganda Haroorraa humni finxaalessa Amaaraa
faannoo kan jedhamu hirribumaa yookaan ganda Geetaachoo dhugumaa nama jedhamutti waraana bane. Waraana banee maatii Geetaachoo nama 3 ajjeesee mana Geetaachoo gube. Uummanni magaalaa Hagamsaa keessa jiru hanumti magaalaa Hagamsaa gara 15,000 oli daatan ani dur beeku. Amma immoo gandoota waraana barreen gaddaa Finxaalessa Amaaraatiin naannoo Sammoon Laammuurraa, Jaaboo Doobbanirraa, Xombee Dangaabirraa, Haroo Guddinaarraa, Ullum Awwaalliirraa ka'ee Hagamsatti godaane hundi Baaginirraa Hagamsatti godaane hundi Hagamsarraan jiru sabni kun saba qabeenya isaa gubatee Hagamsatti galee jirudha. Kana booddee waraana kana baqachuu qabeenya isaa tokkotu fudhatee maatii dadhabaa manatti dhiisee baqate hanumna qabu. Mucaa manatti dhiisee maatii dadhabaa manatti dhiiseeti baqate. Inni kan gara Migiritti inni kan gara Amuritti magaalaa Hagamsaa gadhiisee baqate. Erga inni gadhiisee baqate jaarsolii namoota gurguddoo qabatamaa kan awwaalamani nama 55. Kan badee isaa dhabne immoo nama 32. Hanan daataatiin sirriitti hanan qofforree awwaallee iddoo garaa garaatti achi jennee silkii walirraa fudhannee namoota kana maqaatiin illee nan qaba. Kana taanee hanga ammaatti mootummaan nu bira ga'ee hin jira. Kaleessa namoota 33 ta'an ofii keenyaaf awwaalle kan jedhan jiraataan godinichaa obbo Darajjeen ammoo namoonni miidhaan irra gahee namoota baqachuu hin dandeenye namoota qaamaa hir'uu jaarroliifaadhaa jechuun akkasitti nuuf himan. Laga wanta taatee hin gadda ta'e namni bal'inaan dingata wanti ta'e waan ta'eef kallattii adda addaatiin waan nutti banameef ufti isaanii duraan inni baname karaa kallattii haarootiin dhufanii humni suni humna bal'aadha bakka humna bal'aadha. Kanaatiin egaa namni dingata waan ta'eef namni bal'aan du'eera. Bal'inaan du'e namoota qaamni isaanii hir'uunis jira, dadhabaan jira. Jaarsolii maanguddoon homtoomti keessa jiru bakka gara nama 30 kan ta'u ani dhugaa qabatamaa ani argee awwaalle jira kaleessa ani awwaalaa oolle. Daataa isaammoo isa badee isa ammayyuu argamuu danda'a. Gara nama 33 kaleessa warra awwaalame achuma irratti lakkooneerra nuti jechuudha. Obbo Nugusuun jiraataan magaalaa Hagamsaa akka nuuf himanitti qabeenya namoota dhuunfaa dabalatee baankiiwwanii fi dunkaanonni humnoota kanaan saamamuu nuuf himanii jiru. Hangaafa sanbata guddaa weerarri akkasii nu ga'e weeraramne Finxaalessa Amaaraatiin weeraramne baankiin Awaash gubate horiin kottee iji tokkotu nafiin oofame qabeenyi magaalaa Hagamsaa keessa jiru saamame manni gara 10 ta'u immoo abiddaan gubate baankiin Awaash gubate baankiin daldala Itoophiyaa saamame Oromiyaan saamame Finxaalessa Amaaraatiin. Hangube immoo Finxaalessa Amaaraati. Ani horii gaafa ija tokko namni ganaa biteeti biyya toora hootee malee horiin kottee horiin gaafa iji tokko biyya keessatti hin hafne. Qabeenyi suuqii keessa jiru immoo qabeenya akkan Ambassee Mulaatuu faa hani Assaggid Nagasaa faa Hankindee Baabbii faa magaalaa Hagamsaa keessatti kan suuqiin Assirgommaan 2 torbee tokko keessatti galche baalii qoombeef itti oolla jedhanii daftarri barnootaa ijoolleef gale iji tokko iskiriiptoon daftariin han baalii qoombee tasoo dhufeera jennaan barnoonni banamuuf jedhamee daftarii shaganni makiinaa gurguddaa siinoo 2 gale iji tokko biyya keessatti hafe niilii hin jiru dhangaan hin fe'ame makiinaatiin hin fe'atanii dhangaa amma immoo saamicha garaa garaa jirachiisaayyuu kanaan daraaramne amma ammaatti mootummaan nuun ga'iin jiraadha kan hin qabuun. Qabeenyaan namoota dhuunfaa fi dhaabbilee adda addaa saamamuutu odeeffama. Kun hagam dhugaadha jennee obbo Darajjees gaafanneerra. Akkas jechuudhaan nuuf deebisan. Daataa qulqulluu hin qabaatin malee bal'ina horii beellada horii gaafa badee hin beeku horiin badeera. Manni immoo fakkeenyaanuma fu'anne bal'aadha. Manatti caccabe mastaawatiin irra jiru televezyiiniin mana namni biifee qabu biifeesa manni oofcoo manni daaktuu midhaanii hundumtu manni tokko ishee sakattamte suuqiin. Manni dhugaatii bakka biiraa fa'aa lallaafaa fa'aa wanti hunduu waan saamame dhugaadha kun waan qabatamaa argine. Egaa amma kana jechuun tilmaamuun nama dhiba malee bal'aan isaan saamane jechuudha. Gama mootummaatiin rakkoo uummata kanaa furuuf tattaaffiin godhamaa jiru jira jennee gaafannee obbo Nugusaan akkas nuun jedhan. Hanga ammaatti bushaa aanaaf bilbilleerraa bushaan gandaa
akkuma keenya hin badee biyyaa hin badee lubbuu isaa baafachuu fi inni badeennis bushaa'aanaaf dawwallaan immoo humni galaa jira nu jedha malee amma ammaatti nu hin geenye humni galaa jira jabaadhaa baqadhaa lubbuu keessan baafadhaa kan jedhu irra kan darbe qabeenya hofoshuun nama weeraruun namatti birmachuun tokkoyyuu hin jiru. Humnoonni finxaaleeyyii kun waggoota lamaa oliif naannoo amma qabatanii jiran irraa namoota buqqisanii bakkichatti ammoo waraana leenjifachuu irra darbee qabeenyaa uummataa naannoo sanii saamuu fi yakkoota adda addaa akka raawwataa jiran nuuf himtaniittu. Waggaa lamaan kana hoggaa humni finxaaleeyyii kun naannichatti akkas of ijaaruu mootummaan addatti ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa humna kana naannoo sanirraa kaasuuf wanni godhe jira. Maaliif jennaan waraanni mootummaa haga dilbata darbeetti naannoo sana dhuunfatee jira waan ta'eef haala kana akkamitti nuuf ibsituu jennee gaafanneerra. Akkas jechuun nuuf deebisan. Mootummaan tarkaanfii fudhachuuf yaalii garaa godhayyuu hin dandeenye. Danda'ee buqqaasuu hin dandeenye. Naannoo Jaaboo Doobbanitti dhaqee humni federaalaa nama 30 olti dhume yeroo darbe. Humni Masfiinfaatiin hoogganamu federaalaa sana buqqaasa jedhanii achitti dhumani. Ofuma isaanii dhumaadha jiru malee sana buqqaasuu hin dandeenye. Sana buqqaasuu hin dandeenye uummata Amaaraa cunqurfamaa isa qabu lafa qofforuus miti. Humna finxaaleessa Amaaraatu hidhatee leenjii ga'ate wal leenjisee hawaasa Oromoo lafa isaaf qeef qabeenya isaarraa buqqaasaa jira. Naannoo Haarootti immoo Haaroo uummata Oromoo barreen gaddaa buqqaasanii kantiibaa jedhanii Zalaaleem Ascannaqoo nama jedhu muuddataniiti leenjisaa turanii amma yeroo kana nama loltuu mootummaa ta'ee sokke Hindaargee Bal'axee nama jedhamuun waraanni kaleessa ufee hoogganamee magaalaa Gamsaa rukkute Hindaargee Bal'axee nama jedhamuun hoogganama. Namni Hindaargee Bal'axee jedhamu kun waraana mootummaa keessa ture kanaan dura. Hagamsaati waraana mootummaa leenjifama jedhee sokkee garuu waraana Engaddaa kan qabatee ufee waraansisaa ole isadha. Sirnaan buqqaasee baasuu hin dandeenye nageenyi uummata Oromoo kabajamuu hin dandeenye jala muree isa dhugaasaa sitti mani. Hooma tokkoyyuu asiin naquu hin dadhabne jedhu asiin naquun tokko sun dhufuu hooma tokkoyyuu hin dhabne jedhu jarri numa buluu numa tokkosu horiin uummataa numa saamamaa qabeenyi amma qabeenya han jedhan tokko horiin harka Oromoorra saani gaafaa tokko hin jiru horiin saamamee omeera kan duukaa dhaqee horii deebisu hin jiru. Utumanni horii ofatee deemu maal goonaree isaan meeshaa nu caalu jedhanii bira deebu waraanni mootummaa mataasa. Anammayyuu bosona keessa dhaabbadheen siin dubbachaa jira kan jedhan obbo Nugusaan uummanni magaalaa Hagamsaa keessaa buqqa'ee jira. Namoonni badanii dhabaman kanneen humnoota finxaaleeyyii kanaan ukkaamsaman waan jiraniif rakkoo dhaqqabe jedhamu kana haga uummanni buqqa'e bakkatti deebi'utti baruun ulfaataadha jedhanii namoota shiftoota kanneeniin ajjeefaman keessaa muraasa isaanii maqaa isaanii akkasitti nuuf yaaman. Kan Hagamsaarraa buqqa'e nam tokko kan hin jirre ta'uu isaati amma caakkaa keessa dhaabadheen sii bilbilaa jirani. Maani yaani caakkaa keessa dhaabadheen sii bilbilaa jira malee mana dhaabadheen sii bilbilaa yookaan lafa magaalaa Gamsaa keessa dhaabadheen bilbilaa jira miti. Han buqqa'e dhibbatti buqqa'e. Han dhume immoo qabatamaatiin kan awwaalameeti kanadha malee namni gana barbaadameeti yoo galee wal arga eenyu wal beeka. Han uggurame jira. Fakkeenyaaf kanaan ganda Haarootti dhaqee uggurameeru jira. Isa kana yoo galleedha daataa isaa barra namni yoo biyyatti deebi'e malee akkatti daataa qulqulluu ta'e argadhu hin qabu. Amma kan du'e maqaatiin barbaaddoo ta'e hanga nama 20-25 ofii koo kan hin beekudha. Nameenya masaa umurii isaa wajjin kan hin beeku jaarsolii gurguddoodha. Maanguddoota biyyaatti dhume. Mee namoota bebbeekamoodha jettanii namuma 5-6 tokkollee haga dandeessan naa kaasaame maqaa isaanii. Obbo Geetaachoo Dhugumaa maatii nama 3 wajjin. Obbo Waajjiraa Ayyaanaa, Obbo Hordofaa Hundee, Obbo Margaa Abdiisaa, Obbo Shifarraa Gobotoo, Obbo Fufaa Hundee, Obbo Tasfaayee Gecher, Ibsaa Tasfaayee, Baabbuu Xilaawun, Tamee Boongee, dhufanii Boggaallee, Hamsaaluu Goobanaa, Dassaalee Alamuu, Tasfaayee Himmiruu, Maammoo Hayiluu, Gobooshoo Adumaasuufaa, Firdiisaa Hundeeffaa kanneen kana fakkaatan baay'eetu jiru. Qabatamaa kan du'anii kan awwaalledha kun. Kan rashanamani. Galiiloo Baabuu shukkaani qalame. Morma isaa shukkaani gorra'anii qalanii. Guddataa Hordofaa funyoon xaxamaa isaati arginee hiikne. Geetaachoo Fayisaa fa'aa mana isaaniitu saamamee funyoodharraa hiikne. Utuu san ajjeesuuf jedhanii baankiin Awaash boombiirra buusaniiti finxaaleessa Amaaraatiin gubate. Dhibba. Moosaa Jammaa nama jedhamu morma kutani Moosaa Jammaatiin. Jiraataa godina Horroo Guduruu kan ta'an obbo Darajjeen xumura irratti dhaammataniin humnoonni kunneen ammayyuu wal ijaaraa waan jiraniif
mootummaan dafee nu dhaqqabuu qabaa jechuudhaan dubbatu. Dhugaa jiru dubbachuuf qaamni biyya bulchu dafee nu qaqqabuu qabaa. Lammaa qaamni kun qaamni biyya bulchuu yoo biyya eege malee namni akka maanuu ofiisaa hawaasa keessa amma rakkoo keessas jira. Amma namni dhugaa dubbachuuf nama buqqee jiru kana barreen gaddaatiin kaasee baranaan kaasee nama buqqee jiru kana gargaarsi qaqqabuutii qaba. Mootummaan immoo utuu qaqqabee nama kana gargaare ani sii jira wabiitu darbeefi malee rakkoodha jechuudha. Akka amma jirru kanatti baay'ee ammayyi nama sodaachisu naannoo keenya kana kurfaa'anii jiru finxaalayii namaaraa kun baay'ee nu rakkisu jechuudha. Kanaaf utuu mootummaan nu qaqqabe malee rakkoodha jechuu barbaadeen. Jiraataa magaalaa Hagamsaa ganda duwwaa tokkoo kan ta'an obbo Nugusaadhaanis dhaamsi qabdan jira jennee gaafanneerra. Ani uummanni Oromoo bakka jiru uummata Hagamsaa irratti birmatee ganna kana garatti baqatu waan hin qabneef uuruu isaa qorqorroo jiru kana keessa baafatee nyaata yoo dhabellee dhugaatii yoo dhabellee roobaaf dhoqqee keessatti du'urra kan uummata Oromoodhaan jedhu Hagamsaa irratti birmatee nageenya Hagamsaa mirkaneessuu qaban jedhani waan hin jedhu biraa tokkollee hin qabu. Anis Kiristoos Iyyasuus immoo nagaa nuuf haa deebisuun jedha. Egaan hordoftoota keenya rakkoo ulfaataa uummata keenyarra ga'e kana sagantaa gabaabduu kanaan hojjennee waan xumurru miti. Rakkoo fi dararaan uummanni keenya keessa jiru akkaan ulfaataa ta'uu fi sararri neetworkii fi bilbilaa naannichatti sirnaan waan hin hojjenneef qaamolee dhimmi ilaallatu biroo gabaasa kana keessatti hammachiisuu hin dandeenye. Uummanni Oromoo lammiilee keenya finxaaleeyyii Amaaraa kanneeniin dararamaa jiran kana cina dhaabbachuun aantummaa isaa akka agarsiisu dhaammanna. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse Anubsaa Gaaddisaati. Nagaatti. Jarakaluu bare sanatu qalmaata kalee har'as kunoo nutti gamuu dabare maaltu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulbuun ciibseen nama qalata. Jarakaluu bare sanatu qalmaata kalee har'as kunoo nutti gamuu dabare maaltu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulbuun ciibseen nama qalata. Biyyuma biyyee kan keenya nu mormu arraba jabaachuun jabaa miti kattaranaa kunichiti. Nuti waan kaleechaan irraa fanne har'allee godaannisatu jira si'achi kuufne gidira. Nama gurraacha jajjee eenyu adii agarte gaafa turraachuma ablee dhangalte akka jalaan baatu sobaan kakatte sanas jallifnaan lammeeffata dhufte isa ciibsite kaleecha nu qalte narra sablee sangaratte. Sanas jallifnaan lammeeffata dhufte isa ciibsite kaleecha nu qalte narra sablee sangaratte. Haala shumburaa seenatu jira haala gabbisa maafa nambisa. Dhugaa ta'e sanatu dhugaadhaan nufe inni sobaan soba biddii kukufe eentu gadoo kaleecha kalee sandagataa mililik faarsaa gurraachaan kakata. Bara dhugaa ta'e sanatu dhugaadhaan nufe inni sobaan soba biddii kukufe eentu gadoo kaleecha kalee sandagataa mililik faarsaa gurraachaan kakata. Calankoo lafee lafarraa harree aannolee tarkaa farmatu cite soddumaan goobana bite. Inni waan kalee madaanu fayyine harka baakiyyaa farmaa ayyoolee dagatee yoomnatti tole. Gaafa rabbiiti malee irraan hafnuu sakalee mililik faarsitu gurraacha kalee innumti gurrate qabeenya kalee akka callifnee hundaa bira tarree siin galle dubbiin jalqabaaf guma yoomi siin gaafanne guma. Akka callifnee hundaa bira tarree siin galle dubbiin jalqabaaf guma yoomi siin gaafanne guma. Haala koshommii murate kormii dhiichiti laga dubbadhu kaka.
kaluu bare sanatu kalmaata malee sirni bineensi nama nyaate kale eentu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulguun ciibseen nama qalata jarra kaluu bare sanatu kalmaata kalee sirni bineensi nama nyaatu kale eentu dubbii kaleecha kalee sandagataa jarri bulguun ciibseen nama qalata nuti callifnaan irraanfatan jettee seenaa gurraachaan of faarsita waaroo nutta farsita dhalanni dhaloota badee nafu isuma tableerraa hafee jira si ga'ee dhiisi gidira isa kalee kakachaa amma tablee qarachaa calan kotteenyu morma keenya kadhe sodaa rakkoon qabne nu nyaate kadhe numatu jiraannan jiruun ta'u eenyu gurraacha lafaan na'ee ciibsee morma gurre'e numatu jiraannan jiruun ta'u eenyu gurraacha lafaan na'ee ciibsee morma gurre'e seena dubbata beeka tubbata gaaddisa gora eekkanne mura kaluu bare sanatu kalmaata kalee ilmi samoo mata kunoo dabare eentu dubbii kaleecha kalee harma muraa mililik faarsaa ableedhaan shurshura warra kaluu bare sanatu kalmaata kalee ilmi samoo mata kunoo dabare eentu dubbii kaleecha harma farka muraa mililik faarsaa ableedhaan shurshura lola calankoo calii ture sanaan eentu soddoome soddaa kalee dagachuun ta'uu kan kalee isa waan kalee kunoo sittan hima seenaa sobaallaa kamee miti isa dhugaa jiruchiti gaafa martiin obobsee dhiigna dhoowwaa corrobse kun fardaan bahee lafoo xonnobse baalcha abbaan saafoo maqaa si dhokse gabayyoo gurmuufaa maqaan hafee mililik gurraacha kalee miti dhoksiteen paartinichiti gabayyoo gurmuufaa maqaan hafe mililik gurraacha kalee miti dhoksiteen paartinichiti gaaddisa ga'ee si achi ga'ee gaaddisa garbii buqqisi darbii Gaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga maayyiitti nu wajjin turtanii sagalee bilisummaa Oromoo qophiilee isaa waan hordoftaniif guddoo galatooma. Sagantaa itti walitti deebina. Hangasuu nagaa fayyaa keessa nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.